ايوه ሌላ ማብራት የለም እንዴ ሌላ ማብራት የለም ሆኗል ሁለቱን አብራ ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እዚህ ጋር 120 ሰው አለ እዚህ ጋር ማንም የለም በጣም ያሳዝን ነው እንደናችሁ እስኪ ገባ ገባ ባሉ ዛሬ በአማርኛ ነው ያው ብዙ ሚዲያዎች እዚህ ተገኝተዋል ናሲና ስራቹ ቢዚ ይገኛሉ ሬዲ አደም ቱ ቢዚ ይገኛል አደም ማልዶ ተማም ቱ ቢዚ ይገኛል ሴና ቱ ቢዚ ይገኛል ብዙ ዩቲዩበሮች fatiyaan ኢንተርቪው ለማድረግ መጥቷል እኔም እንደ አንድ ሚዲያ ተጠቃሚ በፌስቡክ እዚህ ይገኛሉ ይሄ ሁሉ ለፈቲያ የካይሮ ህዝብ ያለው ፍቅር መሆኑን ያሳያል በአማርኛ ነው فاتي ليش الحمد لله ودي شالله فاتي وييه بطعم ودي وددت عندي اندزي ما اقول لك ما اللي نامته ودي يلا هنا لازم ها متى اسكندر فاتي وييه كوي اتي جالا لك انا بيومت بيتمو كايرو تبرت لا بيومت بيت عندنا أجر بيته نش كان كذا بيجي مقالة ديمتو هارتي تبيشان فاورا بدو بابور أيتو منامن وجذا دوريين كتير جيسي أكارهم كان كم تاجو فريق وقررتي دبا كان فاول إنما تقول جرا بكيها با إساجة تبرد دبر تامو إجا جالا لا تلا يا ونجرو كابياتي clorox uga ufin ajjeta argan ramu jechu ko ndiru because warina man isu wayda yo jara telle garama keta nyaata fa adida warati bo tamale ara ebalun kadare yon argan uf ajjesa iratana tafallo mnaman motarlo mnaman jechu ko ndiru me jara biya ormati kabiya kesa sirrit giltanyata yani ibsachu biya ormati biya kesa namata ibsachuudhaaf yaw biyyatti maatii sodaadha asitti garuu akka beeteedha rabbiin malee ni sodaatu jiru wanni sodaatu nama sodaatu rabbiin malee na asitti yaw ijoolleen hedduun biyyoota garaagaraa irraa bilbilanii ati nama saba kanaaf jedhee waggaa 27 barateedha osoo ati dooktorri waggaa 27 barate biyya chaayinaa jirtu intalli oromoo akkamitti gizee hunda jaalalaan qabamte cloroxitti fiidi lamen مدانت مانكن نافي نانجا أجرو سو كناف غيا يو كنا دفه ركوبا كي بكثر ركوب هند سمارا مريتوري دوافي أجاجتوري أتي دوا سيكن دهان اتفاقيا دبلة ما أنت بيرا دمنا غيا لما تا مال تسيبوتشي سي دوافان دعته ما دوا أنت سيكن نتوسرت ركوب سكاس أتي نبرا ديمون نتي كاس لا يا ذاك كمان برباد أبدا أنا مو أنت ترى ما تبيتا akka jara kawari kana banat shi annama gudda da argite biyota a duniya kana ratti wol gayi mota gamto man kana wajin ta duran bitram fa kana wajin mota biyota gudda tari kana wajin ta awan tayefi gize ati jara qabamte tiri motu argite mo biya bulchu namni waye biya mari atu dubarti mo ci suni mo ulfata da gize anti birade melle akana oksitu abdi qaba himboyini laman nyame fikirin kun amma da sai sanje aramo ba ya bare da cikin mura kan din no akada ingada tin da wansi kanyere ko bisi da ha sirrin na ta ya amma maka jirun ke katta na waje ne wata kan mota mabo mbo amma mbo da ti jirta mali mbo ci sai la kana wada si sai na በጣም ትበቃ kana bodo si alna ufur gite jirenya ke si fa yusuf onne ke ka enu minna bare li yusumu ka onne madete tu ka muade madet kaisa gubanda bare animotu si fa isufi qopi umurera qado tigana irra jira o mata karako injiru fi yadin najara namoota baay'eetu karaa keessatti nadda walee shamarran biyya kana jiran illee beeyta irra hedduun isaanii ijaaram kana nama bu amale jaalan beekani waan jedhan fatiyaan maqaa shamarran kaayiroo TV ol akka dubartootatti balleessite akka gizee hunda dhiiratu jaalala gaafata isiin immoo dhiira torban jijjiirte jaalatti maaliif waan kana hin qoostimo
dhuguma jaalala isii waxxara isii boochisaa jira. Imimmaan kunoo namni irraa du'e qofa booyaa akkamitti jaalala isii qabee imimmaan kun guyyaa guyyaa dhufaa jedhee shamarran si gaafatu indeetti yaallas. Dhugaa akka kaayiroo keessa jirutti viidiyoo eeggaddaa irratti shamarran arrabsiistee jimmaa arrabsiistee naan jedhanii warra jaalala hin beekne warra onnee hin qabne ture. Onneen hin jiru keessa? Onneen hin jiru. Warra onnee ofii keessa baatee nyaata? Ayiwaa. Ani oksaan nama jaallachuu fedhu giltsiidhaan. Giltsiinnat no hee jechuudha. Bakka amalli kee kun ikkoo hundum akkuma shamarran warra hin biyyeeti koo. Amma shamarran keenya kun yaa faqqaru osoo jaalatan jaalala ofii kan oifatti shamarran Oromoo kun yeroo baay'ee dhiifama keessaan immoo miidhamanii jira. Toobarri hedduu lamaa kan waraabaa jiru tokko kasiraajif kanasi nasilleen dhiifama nu haa gootu ummuseenalleen dhiifama nu haa gootu shamarran Oromoo kun gilxiinnati waan jedhu kana beekan osomaa si jaalattu oifatti beektaa osomaa barbaaddu jetti tisti jetti amma ta'e taatiitu tisti jetti kaji baakun immoo beebo beqee haraka jirti sahara beeku immoo kayya ruchi harateeti sana jira dhalaan amalli shamarran keenyaa kun baay'ee ulfaataadha beektaa hedduu takka garuu ka warra immiyyee millikun ወዳለው አፈቅራለሁ ሞትልሃለሁ የኔ ጌታ የኔ ጋላ የኔ ማር ምናምን ሲንጀራኔ እንዴ ነው አቲ ጀራ ወልት ዱፌና ቀብዳ አከምት ፍቅሪን ከኩን ከሸመረን ኦሮሞ ከዛ አደተ ግልጥኝነት ይከና ግሪዮ ተከቱ ሸመረ ወር እሚዬ ከናቱ ነው አከምት ያላል ከኩን ከሸመረን ኦሮሞ ድራ አደተ ይኩኖ ከሸመረን ከና ዶክሳዳ shamarran Oromoo ni jiranii ijoolleen ani saayiba qaba akkana siyaafa ni jiranii gaggaarii ni jiran shamarran garuu immoo shamarran Oromoo tokko ni jirti oksaanii miidhamti ni beekta oksaan miidhamtee akka feete taate jiraatti ani immoo oksaan hin miidhamu gilxiin abbicha sanatti hima isiin okattee jaallachuu feeti okattee waan feete ta'uu feeti ani immoo okattee ta'uu sana jaalala koo ibsuu malee waan baalagummaa dalagee jedhee hin yaadu. Ati amma gilee jaalalli si qabu kana jaalalli majammaraa bakka si qabuuf yoo deemu jechuudha. Dura osoo inni sirriitti si waxxaree bakka kororoktiitti si boochisuu hin geenne nama irraa qabamtu sanitti bilbiltee karaa keessatti itti himtee jettamoo akkuma si qabeen viidiyoo of waraabda. Akkuma na qabeen hin waraaba. Bakka si qabnaan moobaayilii magdura kaa'u. Kaa'u. Ani obsi kiyya Facebookii, TikTokiidha, YouTubeidha. Bakka si qabnaan TikTokii sen. Bas achirratti ibsan. Maal kanumarra dura gibee si qabee akkuma inni si qabuu eegale waa'ee nama sanatti yaachisuu eegale hariiroo walitti dhufeenyaa tolfachuu bilbiltee fi karaa miseenjaraa kanaan fa'a hayi koomentii kana jalatti fa'a onnee gootee fi gizee inni suuraa ofii poostii godha እንደዚህ gizee inni si didee tasfamte booda gara viidiyoo of waraabuu fi kookeetti maal kirooksiitti yoo fiide wayyuu lamin takkama qabamte maaliif gara kaameraa utaaluu filatta gara kaameraa nan tara yaani nan naafi hubatu jedheetiin gabbaa bakka maaliif iyyoo saayibatti dhimeellee dhiira biyya kanaa moo dhiira naan jaan dhiira kaayiroo jaan dhiirti kaayiroo wanti isiin balleessite hin jirtu dhiirti kaayiroo dahabaa isaanumatu balleessaadha yaani shamarran balleessaadha tinumii bakka kana tani inna isaan balleessaadha maaliif dhiirti tokko dirqiidhaan si qabee maallaqa nyaatu dirqiidhaan si qabee wajjin hin ciisu dirqiidhaan waan fedhe siin godhu dhiirti kaayiroo ofiif dhaqxa ala tokkicha sii bilbilee heloo jennaan isiin ijaazaa buute qabattee kontiraata qabatteeti amma waaqayyo obsan waaqayyo duftanii bar duuti kun amma osoo akkana qabattee caccabee waan akkanaa gatiin dalagneef ennaan shamarran amma natti duulanii jiran isaayyuu shamarran hundaa miti shamarran takka suma dhugaa hundi isaanii osoo mana dhufanii ijoollee keenya duude daakuu dhiisanii akkuma kee kana TikTokii fi YouTube irraa booyanii bareeda ture maaliif beektaa amma tokko jira hundaan baanu shamarran kaayiroo dhiyeenya kanatti gadaanii jiru tokko jira dhufteetuma miskiina dalagaan qabne kana daaraa gootee osoo birrii masruufallee kenneef deemte ati kee kun immoo kisaaraan qabu mallayni keellee kiisa kee jira duude namichallee kunne jawaaluma kee ujala keette imimmaan kee keessaa tuuxaa yoo sitti jabaatte kirroksii qoy waan hin jedhu asirratti amma kirroksii kana kaampaanii bilaashaa sii kennuu jira moo mallaqa keetiin bittamoo amma ummata jechuun ka yaaddessaa jiru isuma dhugaa ummata addunyaa kana ka yaaddessaa jiru waa'ee lubbuu keetii caalaa waa'ee kirroksii
sida fatiyaan guyyaa dhiira jaalatti cloroxii kana kaampaanii wayii bittimoo mallaqa ofiitiin bittimoo kaampaanii raabsuutu wayii jiramoo kaampaanii cloroxii qabdi cloroxii kana hunda eessaa fiddi fatiyaan warra jedhu keessa bitaa macii cloroxii dhugaa dubbachuutti edallee namni mufaajaana godhee jira cloroxii engadda bakkan bo'ee irratti saayittiin kiyya dalagaa jirti akka jirtittiin beeka gizuma tiktok ibba seeree jedhamu kan dhuftee waraqata sixootaatiin baaftee fatii jettee naa kennite gizeen banee ilaala cloroxii hiriyoonni kellee kennaa yoo kenna cloroxii sibiiluu eegala cloroxii dammaal jennaan dhugusii wayyaanaan jettee bakka uummanni akka ati lubbuu ta'e jaalatu baree filaa ufin ajjeeftu cloroxii maan nu alfararraati jedheetu amma namni cloroxii si fidu eegala cloroxii naa fidde maali jennaan yaa isa feetaa fi nu sodaachisiin amma as taa'e dhugina jette isa kiyya irratti dhugini jedhu amma dhugaa hiriyyaa dhugaati beeyta hiriyyaa akkasii kan jabeeffatu hiriyyaa jechuun beeytaa maali nama waan ati jaalatu si kenne beeyta waan ati jaalatu hiriyyaan waan ati jaalatu si kenne hiriyyaa dhugaati hiriyyaa ta'e ta cloroxii si bittee si fidde san jabeeffadhu waan birallee yoo jaalatte akkasumas si jaalatti dhiyeenya kana yoo ka mu'aazoo paasti ta'eera almost waggaa ta'eera dhiyeenya kana beellama qabna uummata kanatti waa'ee artisti Isaaq Zaynuu dhengada si gaafannaan isa bal'inaan irra haasofna jettee turte artisti Isaaq Zaynuu kun artisti Oromooti artistiin kanama hundaati namoonni tokko akkuma namni kamuu artistii jaalatu yoo artistiin jaalatamaadha dhiira dubartii biratti illee akkasuma jaalattee kan warra jedhu jira warra mootu artistii kana bultii isaatirraa fatiyaan ልትቀማነው የኡጅራ ከሁለቱ የትኛው ነው የወደድሽው ለመቀማት ነው እንደማንኛውም አርቲስት ነው ያደነቅሽው ወይም ደግሞ የወደድሽው እኔ ከሁለቱ ማለት ነው ልጁን የራስሽን ለማድረግ ነው ወይስ የወንድምነት እንደ የማንኛውም አርቲስት ነው የወደድሽው የኛ ሰው ሴቶች አይረዱም ሴቶች የሚወዱት ሰው ሲነካባቸው ያኒ እንትን ይላሉ ይፈራሉ እና እኔ አርቲስት ኢሳቅ ዜኑ ሚስት ሳይሆን ፍሬንድ እንዳለው ነው ማቀው እንደ ተዋት ነው ማቀው ፍሬንድ ነው ሚስት አይደለችም በቃ እና ማለት ነው ያው ብዙ ሴቶች መጥተው ሰድበውኛል እሷም በጽሁፍ ምናምን ትሳደባለች ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ግን ነክቻት አላውቅም ምክንያቱም እኔ ለኢሳቅ ዜኑ ቦታ አልሰጠውትም የእህትነት እንጂ የአርቲስትነት እንጂ እኔ ከኢሳቅ ዜኑ አርቲስት እኔ ነፃ አምጥተው ቢያቆሙልኝ አርቲስት እንዳልፈልግም ምክንያቱም አርቲስት ለምን እንደማልፈልግ ማንንም ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ አርቲስቶች ሻሩጣ ናቸው እውነትሽን ነው አርቲስት ለአዳር ነው እንጂ ለትዳር ስለማይሆን አንቺ ደግሞ የምትፈልጊው አንቺ የሚያከብ አላህ የሚፈራ አይዋ የሚያስተካክለኝ እንጂ አላህ የሚፈራ አንቺ የሚያከብር አርቲስቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶቹን አያከብሩም ለትዳርም አይሆኑም አዳር ነው እንጂ እዚህ ስትል እዛ ታገኛቸዋለህ እና በዚያ አጋጣሚ የሐስሊን ፌስቡክ ሐስሊ ወሬ ወርዶፍታኒ ጅርታኒ ደላሌን ጅማ ጀቹዳ يوم كان دلا أفرتنا بالبلة عن إسحاق زينو كيسن مكبوغا دان هنتوكو كان براتو قبل إسحاق زينو لني وندمينو أكبروا الله ودوا الله عندما نيوم سو كذا وجي منم نجار يللنيم جريسني في منجرا دلالين كيسن فتاني نا بالبلتاني عن فريندي تيا نا أتالله جرا أكسين فوق أنا أنجي جتاني نتي متاني كنونا دقيق فتا سريت كان بودا نا بالبلا سجلين كيسا ورا بيتين جرا أونلاين يرتي سنساتلا سباسي كان في جنان عن إسحاق زينو كيسانيرا هما هنك أبو إسحاق زينو أك إنماتو نكبجا نجالة أو بوليسكيا سندر بنان مو جاللا متيجة شورا عن إسحاق زينو يفهمنا قولا نتين فكاتو إسني أرتيستي أكجرا حنان تسفاي أكجرا مالس نينجر كدر مرتو فاجرا نما يدجرن يعني أرتيستوني بكمان أك إسانيتي إسن جلف يجود جرتان عن إسحاق زينو كيسن جلف يجو إسا فولو قدي سودا أو في فولو قدي سودا فين أكس فرته معلش
kanaaf jennaan isiniif himeen jira achirratti illee amma booda dhalaan takka natti bilbiltee siin beekana dhaggeeffachuu jirta yoo asirra jiraatte aslii jalanii dhuftanii dheetiin dubbachuu jira jala wantuun yoo aslii jalan hin baddan isin ni feetanii ka waan asliin dubbatu ni feetan isin waan isin feetan ni beeka maaliif wanni dubbadhu waa'ee jaalalaatii asliin waan biraa gati dubbatu yennaan ni feetan kanaaf jennaan an wanni isinitti himuu qabu dhalaaleen kaayiroo keessa jirtan tokko tokkoon keessan singiliin jechuudha wallaahi tokko tokkoon keessan hedduu takkan amsa sinidhaamu bakka of kabaja jedhu of kabaja aywa kanaaf jennaan of kabaja isaa zeenuu keessan baadhaa warri Dubai warri Suudi warri Kuwait warri Marree warri Kaayiroo baadhadhaati bakka feetan dhaqa fatiyaan mujaahid kan isaa zeenuu bal'ata hin barakatulinyaal okay hin dagatiin kan okay fati galatoomi eegaan hordoftoota fi daawwattoota keenyaa tan asitti argamaa jirtu fatiyaa የፍቅር እናት ናት ታውቁታላችሁ ሁሉ keessanuu fatiyaa የፍቅር እናት yeroo baay'ee nama jaalalaan qabamuun beekamuudha nama jaalala shamarran Oromoo barsiisuudha nama dhiirri maa akka ta'e shamarran Oromoo barsiisuudha dhiirota keenya warra akka maannu isu fiqreenyaan keessumaa maqaan isaa maal jedhama mu'aazoo warra akka mu'aazoo warra akka isa kanneen jaalachuudhaan korooksii dhugee jaalala isin bashannansiisu isin barsiisuudha jaalalli isin mu'aazii qabduu fi ka isaaqii qabdu wal addaa isaaqin jaalala obbolummaa jaalala oromummaa jaalala aartii jaalatti malee jaalala biraa miti yoo afaan isiitti dhageettani namoonni mootu fatiyaan isaaqin jaalala isaatirraa qamma'uu heddi yookiin fudhachuu fi yookiin itti heerumuu fi yookiin wajjin sagaagaluu fi jettan kun afaan isiitti dhageettani namoonni nu gaafadhu jettanillee ani obbolummaa oromummaa waan biyya baqaa keessa waliin jirruu fi wal jabeessina wal jaalannaa ta oromummaa malee manam nagar girinyinati yellam jette yoo fuudhuu barbaheerumuu barbaadellee ani eneen miyaa kabreñ allah hammi fara nama rabbiin sodaatu ka ana jaalatu na kabaju fuudhuu barbaada jette carraa kanaan dhiironni rabbiin sodaattan ka isii kabajjan ka jaalala isii sirritti kennuu fi dandeettan hello fati jedhani dubbisa yow abbaa carraa namni rabbiin godhe mucayyoo yoo argattan miskiina baay'ee nama jaalala beeku nama sin daddarbitu fuula sittin guurtu yeroo ati alaa dhuftu sin ceemitu waan ta'eef ijoolleen dhiiraa namni akka filannoo isiititti isin filannoo qabdu kun yoo dubbiftanii jettannati tola yow isin immootu an doktor asliitti heeruma jedhaa jirti ana mootu shamarran baay'ee na jaalata fati yaade amma kun sitti heerumu malee jedhaa jirta ani jaartii sadi qaba shari'a nagaa furiti afraffaa yoo si fuudhe hin dennu rakkoon qabu ati jaalala naa kennina rakkoon qabu ati kun tokkochaayyuu dhabuu hin dandeettu an abbaa jaartii afurii kan obsiteetu maan orofaa eeggataa gataraan si ga'utti way kororoksii dhuu dabannaati inni tokkichaayyuu jaalala naan kennineefin obsuu dadhabe malee ati jaalala kennuu beektaa rakkoo hin qabu wajjin bulla bakka jaartii afraffaa ta'u rakkoo hin qabu kana booda dhiira biraan jaalatu hin jaalladhu profaayilii na godhu gidee fiqirii sitti ka'ee kororoksii minaamina lee na jalaan dhugini viidiyoo kee baradhu YouTube TikTok keetira dhaqiitini doktor asli wayne biyya China na jala deeman minaamina jedhi aqisan gara du'aayi na godha du'aayi kaachifadhu afaan China tiin abti amma na yoo na jaalatte biyyoota garagaraattu beeyta sagalee siita beekamtiin kee kun ati haadha jaalalaa ta'uu kee kana addunyaa irratti beekamta because maaliif anaam ummanni addunyaa baay'een beeka waan ta'e kanaaf yaw bilbila ganda keessa deemtee aga nama jaalattu nama guddaa argitee nama akka anaa kana nama waggaa 27 hin nyaadhu hin dhugu jedhee ati amma seenaa kiyyan beektu beeyta ana sitti hima ani kuni nama hin nyaadhu dhugu jedhee waggaa 27 guutuu umrii kee guutuu argitee biyya Chaayinaatti barataa ture kanaaf ummanni Chaayinaa guutuun na beeka ummanni Ameerikaa na beeka ummanni Kanaadaa na beeka amma namicha aangorraa bu'e ka Ameerikaa san waliin baranne yuunivarsiitii keessatti waliin baranne sigalee kanaaf amma hiriyoonni hedduudha Barack Obama amma gaafa nu kutaa 10 barannu inni kutaa takka barate namicha duraanii ka Keniyaa irraa dhufe Oromoodha yeroo mootummaa Ameerikaa ka duraanii Barack Obama san argite gurraachayyuu
قلنا إني كتات كبرت وأنا كتات الدم وسجل بلد دائما إسنا بيك مالي أنا بيكو نجلا في قتري لكت سورة كافتات لبارك أوباما نما قدوا أنا كالدنيا بيت فلا يو جارت يوكي يو تيروت أتلي بك أنا من الشيكا بجا جارتي دكتورات سينجر أني تكتر سني أرجع تبيتا أما زين بلا جولة متقولة تنا يو جنتي كورنس ويدي بك لبون كله قتي كابو ونام كبجان كابو أما نما كنا نما قدوا كنا كورنس وقومتي يو مسائل أفتر كتة مسائل كوريا كنا بنو بيجوته يو فنجي أفتر أوته نام سراري فتنا نما جبا جالته نما الدنيا أبدو جالته وان تهبي نما بوتو سراري فتا بيتا دفتي إن الذي أينتم على بتأمنوا من ودش بتأمنوا من كبرش غربارة دي جايندكو ريفي كنا كده على الأوف واتيت أرجع مال تبي أبغى بعد مال كده أمانة كده ready mo Kalau tak ada disana dia, mal di mucasar jualan hedung sharmut ani. Ada dah mau buat am kanal lo. Ready mal kau kalau tak ada disana jualan. la ati mal kau dah ready. namni akkas jedhe ready shakin ready La shamaran buat ready sharmut aja. Ani sih ya lah. Enggak ada tuh mana si krese mana si izin ini. Mal gocu bak ani barbaneti. Mana kan? yaw معلش ما جتو يعني قتي سيبيكو سايبة كيتي أنا ini saya mau ulik kawan malah berjalan nih ulik kamu benar sih badie koreksi akan tuh ya benar sih ini hidup bakam modal sih ada dalam benar tei indah dia kata kati buzu amat lawan di seleksi nabare awun ini seleksi nonde anak nabu cucu berbeda tei لا لا مبوش سيمبوش سوال ريدي وهماتي في النفني نزيارو دفع ركوي قوي سوداتي ريدي أما بودا كان ada yang gak ufera Mariana. Amma boda La. doktor ikut Eshi bak. Katinta. Aja jarsan nagari. Doktor simata ደውልልሃለሁ በጣም እናደዳሉ በጣም ይቀናሉ በጣም ነው የሚያከሙ ምናምን ይባላል ይጋለ ወይ ደግሞ ጊዜ ማኔጀር ስልክ ባንካቱ ይረዳ ስልክ ካሉ ጃርቲን ጀጁ ተአባው ራይሲ ቆፈ ማለት የማንኛም አይደለችም ስለዚህ ጊዜ አማ ሳይባክ ሳይባክ ዘው ብሎ መግባት አያስፈቅድም የአባቱ ቤት አይደለም ይሄ የኔ ቤት ነው የግሌ ነው የኔና የአንቺ ቤት ነው ኦኬ ስለዚህ መግባት የለበት እሺ እሺ ፍቅር እሺ ወዴ ጊዜ አትንጀረ ዶራኮ እና ሀጋ ኢልማ አርገቱ ያው ኢልማ ዲራ ከነራ አርገቹ በርባዱ እደና ህምተ ቱርተ ሀጋ ኢልማ አርገቱ ያው በስጦታ መልክ ኤልች በስጦታ ፈጥቼሻለሁ ቴንክ ዩ በጣም ነው የሚወደው በቃ እንደዚህ አይነት በእንገዶ ሊዝም ተሳሰሰ ማገራበሪ ከዛ ቀን ጀምሮ እኮ ሰው ፍቅርዬ ወይ ገና ጊዜ ሪባጋት የኔ ማርጀቴ ወሰደ ፍቅርዬ ምናምን ጆለ ጃላ ባርሲላ በሲር በታን ናፍር ቢተካ ይስርቦ ፍቅርዬ ወይዬ የኔ ዓለም ወይዬ እኔና ፍቅርሃለው አንገናኝም ወይ ፍቅርዬ ወይዬ ማር ወይዬ እና ውድ አድማጮቻችን ውድ ክቡር አድማጮቻችን ዛሬ ውድ የፍቅር እናት ፈቲያ ጋር ያረግነው ቃልና ምልልስ በጣም ደስ ይላል አኩማ ደገፈታ ቱርተን ፈቲያኒ አኒ ኢሳቅ ዘይኑ አርቲስቲ ኦሮሞቲ ኢልማ ኦሮሞቲ ሂንከባጃ ሂንጃላዳ ዋን ቢራ አን ሐስቤ አላቅም ፍሬንዲ ኢሳተው ኒቲ ኢሳተው ምንም ነገር ረቢና አርጋ ያደም በኩ ነጎደለም በኩ ይተ ጎዳ ይታግለ ነጎደ ጎዳ ላላው ኤሰ ወልቀምኔ አውዝ ቢላሂ ማለት በቃ ቦናን ሸከረካ አንጋፍ ደቢ ረከካ ነጭ ነው የሚያውቀው አኩማት ይያላል ቁልቁሉ ቤት ሆነ ጊዜ ነው መጋፈዱ ግንኙነት አላችሁ ከኤካሌ ጋር ለማንጀራ ቤት አደማ አቱ ግንኙነት ይቀባል ደማ ማን እንደማፍበር አኒ ደሞቱ ግንኙነት አላችሁ ይሰጀዱ ሰረረ ከኢሳቅ ዘይኑ በቃ ተይዘሻል ምን አይነት ነው ማመን ኢሳቅ ዘይኑ በቃ ተይው ጀተን ታዲስ ማለት ጀናን ጆለን ተጃላተን ፈዱ አጃላ ጅራኒ ኢቲሜራ ካናፍ ሆርዶፍቶ ተጃላታ ወቶ ተከና አርቲስቲ ነምኒ ከሙህን ጃላታ አርቲስቲ ተኮ ከነማ ኡፈቲ ሚቲ ከኡመተ ሁንዳት አንጃላ ኢሳቲ ኮሬክሲ ዱጉ ደንዳ
ridwaan jaalataati korreksii dhuguu danda'a tamam jaalala isaati korreksii dhuguu danda'a dhalaan biras mush artistii miti ana shamarran meeqan na jaalatee naaf gaggabaa jira Dubaay kanarra Kuwait kanarra Suudii kanarra Kaayiroo kana keessa biyyarra jechuudha anumaa gaaf tokko ummata kiyyaa waan bareedan qopheessin kana dhalaan na jaalatu likkii qabdu kun uffatee araagaate atoojiin እኔ በጣም ነው የምወድ አሁን አንተን ሳይ እንደውም ደነግጣለሁ በጣም እና አኑማ ዋንቤኔ ወላላ ከናዩ እስሙ ዱጋረቢ ሸመራን ከነ ጅባንስ ጅሩ ከነ ጃለተን ኩማተም ወላሂ ሲከከደይ ሲሪቲማ ወረ ነጅብ ጫላ ወረ ነጃለቱ ጅር ሶ ከናፊ ኢንተልቱ ማሊፍ አርቲስት ኢሳት ዘይኑ ጃለተ ነምን ጀሩ መታን ከሰመራታ ነምን ወጃለቱ ከነ ቆፋሚት ኦሮሞ የሆነም ወጃለተ ከኑመ ሰይዳ ኢሳ የወደደችው ኢሳቅን ይሄኛው አይደለም አርቲስት ነው የፍቅር ከበጃ ጃላላት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል ኦቦሉማት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል ኦሮሙማት ጃላል ኢሲን ጃላተ ጃላል አርቲ ኦሮሞ ጉዲሰ ሙጫንኩን ጀኡቲ ማለ ካና ከኢሲን በይታን ካናሚቲ ይሄ አይደለም አንስሪቲ ማራ ኡማኒ ማታ ዶማ ጀቹ fatiyaan itti gaafadheera kophattis gaafadheera soo kanaafi nadhoon karaa keessatiin itti duulaa jirtan mucayyoo miskiina argite ajandaa ofii uummattee tiktookii ofii irratti isin bashannansiisuu malee yuutuubii ofii irratti isin bashannansiisuu malee kana beektu anuma makkadheen na didde kun uddadheen gaddaati kadhataa jiru haga ammaan argan imbiyaalachi bakka imbiyaalachi warqiin haa kennuu guyyaa sana ዛሬ 3 ቀን ነው እዚህ ያደርኩት አሁን አጥቼ ልሄድ ነው አገቡ ይራዲ ለገማ ዳላን ተሙጀቹ ወረ አፋኒን ባለጌ ከናምቲ ወረ ሸሸፈነቱ ሻርሙጣ አማ ወረ ሸፈነቱ አካና ጎና የሞታን ቢሻን ራጂክ ሲመጥ አሲት አኔ ስለማቆ ነው ወሪ አፋን ባለገቱ ይከን ወሪ ጃሂደቱ ወሪ ሞቱ ጨልሳን በዳ ፍቅሪን ኢሳኒ ሀርከረቲ ጥቆ ማከና ጎጎቴ የናን ኢፋድ አምሲቴ ጀላ ከናን ሲትሲ አመላልቱ ጀላ ከናን ራፋ ወጅ ትራቲን ይጅዱ ይለ ያኑ ፍቀ በየሩ ጉባራ አዝጀት ጫካኝ ዳ ዋንሰን ገራኛ ሲኒ ጋለ አን ሆይታ ጅራ ዶዋ ከጨራና አቃፈተ ሆይታ ጅራ እና እንደዛ አይነት ነገር ነው ሙጫዮ ኢራቦ ኢሳ ቱኑርበት የራሷን ኑሮ የኖረች ነው ትኑርበት እንላቸዋለን የዛሬ ፕሮግራም እዚህ ላይ እናቁ ጨረታችሁ እናቁ ብዙ ሚዲያ እዚህ ስላለ ነው እናቁ ሰው ደግሞ የጨመረ ነው እናቁም ዋን ብራሜ ማለት ሲኒጋፈ ኮሜንቲ ከሰ ሜ ፈቲያ ማለት ሲኒጋፈ ደጋፊ ኮሜንቲ ከሰን ዱብሳፊ ማለት ሲኒጋፈ ዱሜ ኮሜንቲ ጎራ ማለት ሲኒጋፈ ሜ ፈቲያ ማለት ሲኒጋፈ ማለት ሲኒጋፈ ዱሜ Diri akka asli nasri anole jira jette so jedhen jira kuni jara la wayi mititte me mal sini gafat gafi kesan gafin qabdani mal sini gafat dume asli rabbi sodatu yemil alle miskina maltu isi arabsa yemil alle duga keti yo atharka irra kaayatu kana minamin warajero jira mal asigoota warajero jira mal isini gaafadhu me ati man daraga jirta gurracha keessa aditi ati fuudi asli fuudi warajero jira natin ko fuudi anu yaada ganna chinu asli kamera oh yang mana saya citu gara-gara ini ya antor betul alas gara-gara live ini apa eko live ini ada kele gafin qabdani astaghfirullah warajul jira in arabsina miskina wallahi warajul jira naman tuqina warajul jira ila meqa wali tite fati ila meqa wali tite warajul jira ila meqa jalate beda sini romitar si jalalla abo chalisa gaafata jira jaalallee nin qaban ture duraan jechuudha garuu akka muwaazee miti inni yaani xiqqishoo walii wajjin turre baatii meeqa akka ta'e achiin isa dhiisee muwaazee argadhe jechuudha ani gaafii qaba kiyoonda wanta ati
yeroo jalqabaati durummaa kee eessatti gattee dhiira gaafatti irraa fudhatan maqaa beektaa lama jammaraa gisee miila kee namni addaan qabe ijoollee eessatti. Isi kagaafi kana naazare laa. Walaa malli anillee barbaade sitti maa. Gaafi ijoo gaafi bareeda shamarran keenya yeroo baay'ee bakka itti durummaa hojii gatanii nama yeroo jalqabaate nama yeroo jalqabaate miila kee lamaan addaan qabe seetanii sila fiqiroo mittaawwarii nama jaalaaf jedhee korreksii dhugaa jiru mee nama dhiira yeroo jalqabaate miila kee jidduu seene Biyyaan biyya himuu qabdi waan biraadha. biyyatti biyya himuu qabdu xiqqaa xiqqaadha. يعني مجان جالدو مجان جالدو as دراسي دفه as barahaadhaan يعني taaribaan as dhufe asitti wal agarree waqaa asumatti xumarree jechuudha. biyya ta'e gaafataatti fiqiree xumura amma eessa biyya galee jira. bilbila wal quban qabdan hagaati amma akkatti jaalalaan na gaafatee jira. Dhugaa dubbachuuf shamarran keenya yeroo tokko tokko jechuudha nama hin jaalanneen durbummaa ofii dhabanii ati jaalatteeti moo osoo hin jaalatin jaalattee akkana deemu heddus lasii miti baqa garuu inni fudhatee jedhamu akka muwaazee fudhateetti yaada malee akka hin baafne inni seenan hin baafne jechuudha karaa muwaazee baasee malee. aboo muwaazee sun baala gee muwaazee sun badala wallahi. Mindinoo yaa hayyaanoo de yaadu muwaazee baala gee aboo muwaazee በጣም ያሳዝናል ወይ ታፈቲ ቦይን ማለት በቃ አማ ዱሩማን ከሱን ና ዴቪድ ይተያዳ ቃተ ዴቪ ጅራ ዴቪ ዱሩማን ተከዮ ባደ ሂደም ጀለኔ አማ ሸበረን ተስፋ ኩታታንቱ ጅራ በይታ እንዴ ነው የሚመለሰው ኢራመለ ዮቴ ሲኒ ዴቪያ አካ ዱራኒ ዮቴ ዮንታን ኤሌኒ ዴቪያ ወሉማ ዲሩማ ከና ሸከሸከ መዳለጋ ማርከኒ ከና ዲ awata walitti babatadem diwan ega amma amata lama ganjira erga nadam muwazi radda bahe hin agarre sa duga rabbi be ko na debe amata lama ti ndaitu kan sadakan sadakan ndaitu dabi chakkene shurat amat mulu turki ada turkinya dai asli oh jira habibti manne ay ini mas na tesis dental dati والله بدي أترجعني قابلتون. يا نفكر ما نبال مجمرة مكاك يا همي. أسود هذا؟ أسودكو. باقي زيارة داسوية إندنا. أوتي يا تقولنا را. الله. मैं गावी फतिया गाफतु बर्बादू दावतों निकलने बाये तो करा फेसबुक किया दिन करा यूट्यूब चैनल रिडवान करा यूट्यूब चैनल तमाम फी करा यूट्यूब उम्मुसेना नसी इंदासरा जिन नुदावता जरा मैं मुझे यों तू नम जाला इसी बर्ती तू कोरोक्सी तू गाजिर तू गावी अक्कमी गावता इंदे नो जाला राबरते जिरता जाला लंबो फमोसी क्लोरिक्स इन कोई राबरते आइए एन्ना नी करा जाए बेबी मान मान कसी के सारो कुसुन अंत भी इमी मान मोमो वाम बिराती ना इमी मान जाला Kunola raya asigar garbai agak minta bale sakia angkadira bontu lamunatin debiu koleksi kebotu akan dia ada jiran Kairo ya bikin nas rone chinam niyo jala langkaba me ufajesu koreksi ugufe wanne akasakasi boyun kuni boyun salbada ufajesu fok rafa wara udarbu jira biya kanatti imimman jalalatti beita onne isi kuni gafadhe ture onne kiya baadhe la fadha jette bakke nama qaba jette jalala kana rabbiin natti kenne jette jibban na keessa jiru jette nama jaladhe sayyo gile sanati on argatin imimman kiya qabachuu danda'u baadhe gara lafetti jette botte na bochifte waa'ee imimmaanii sani gaafii biraa ka gaafatu qabda asani miti shiyo duute sina yuduute maata kloriksi duute duute kloriksi jaalala isin bartiin amalaale maatu jira beektaa qabsoo yoo fudhatte amma qabsooma ummata Tigraay kana yoo fudhatte abbaa Tsahaayee Faantii warri waggaa 27 biyya saamaa turan ummata isaanii gootummaa barsiisuuf bosona deemanii abiyyi fatti qawwee dhukaasanii du'an sigalee kana jechuun maal jechuudha dhaggeeffadhu
Abbay tahayyee beeytaa dullacha sukkaara saamaa ture san ka Tigree. Abboon talon Jirtu yaddi. Biyya jiru tanti. Bakka ati daansii tiktookii malee homaa quba. namni tokko maali beeytaa waan wayii yoo dalagu akka miidhamu hin beeka waan kaayyoo isaa san dhaloota dhufu barsiisee kutuufi dabruufi amma tama akka ta'etii tana shamarran Oromoo biraa jaalalli maal akka ta'e isin barsiisuufi lubbuu fi wareega kafaltee barbara intalli Oromoo akkatti jaalala shamarran Oromoo barsiiste fakkeenya isinii ta'uufi yeroo baay'ee shamarran Oromoo jaalan beektu komiin jedhu waan isirratti ka'uufi isiin gootitti jaalalaa jaarraa kanaati kanaaf maqaan isii fatiyaan yefiqir innaat jedhamti yow kaayyoon isii jaalala isin barsiisudha almost kanuma Maashaallah tabarakallah Jaabin kee qabbanaa abu. wareegamtee jaalala nu barsiiste jechuudha. gaafii babbareedaa nu gaafadhu kaati waa'ee dhimma isii keessaa bahi kororoksii yoo duute namni hunduu hin du'a gaafii babbareedaa nu gaafadhu Siyaasii ati niitii qabda. niitii dhimma dhuunfaa keessaa bahi intala wayyiriin irratti hin qabini waan babbareedaa nu gaafadhu Awa akkatti yoo ilaa araada fakkaatamaa. Waan akkamii si gaafadhu? bakka nama biraatii carraa kennin adee eega dhimma dhuunfaa keessaa bahuun Mucatti jallisiisanii araboo hin taane tasuu bakka nurraa dhiisiga. Fatiyaan yoo fatiyaan dhagaa sama warra. Isaa jira akkamitti taane? gaafii babbareedaa nu Gaafin gaafadhu kee hirriba nu qabsiisee bar. Reedii fa'aa jaaladha minaa hin jettu. Reedi Haa. si jaalladha. Ani illee si jaaladha. Akkasi kun akkatti jabaa mooqi godhi. Dubaay san amma ho'aa jiraa jedhani yeroo ho'aa kana shamarran in kaafatti akkamitti dandeettanii jiraataa jirtanas anas si gaafata gaafii walla Ashii ati na gaafadhu. amma yeroo kana Dubaayitti ho'aa yeroo ho'aa kana immoo simmeetiin shamarranii garmalee dabalaa akkamitti dandeettanii jiraataa jirtan yeroo ho'aa kana mee hin deemnu Qabbaneeffatatu maalika? Maal fa'a qabaniiftaa jechuudha. jechuun wanni qabbaneeffatanii gummee maal fa'aa qabbaneeffatan bishaan qorraa itti naqxammoo taljii keessa keessammoo ijaazaa buutammoo mee warri ijaarsan qabne akkamitti qabbaneeffatan Warri jaarsan kun hin jira kiyyaa. Yaa muka hiikuma bananne. Mukayyaa bantanii jaa qabdanii rabbi jaarsa isin aayiru lamaan Dubaay san osoo dhufe hin deemno suuraa na waliin kaataa dhufte Na waliin Doktor bulchaa Asii miti jira. maal? Akkamitti wajjin Asii kan miti qabu? Maaliin ta'u? innaa limta Suuraan kamaali waan biraatu isa jigaane. Reedi naaf itti miti arreedi irraa hachaa qaba. abdii roobaa dhiyeenya kana dhufe shamarran baay'een eeyyama gizee kadhatan inni turkii deemee shamarran manatti galuu sodaatanii ta karaa gubbatti makiinaan dha'ee jiraa jedhan ta'achumaan immootu madaamii itti galuu sodaattee mana ijaazaatitti baddee jiraa jedhan kiyaarin fa'a biratti hawwi aanolee fa'a nasrii aanolee fa'a Muhammad ibn al-Jadiraa fa'a abbaa giddii abbaa garoo fa'a biratti warra achi buuteen dhabamee jiraa jedhanii waan san keessaati carraan akkasiitiin muudanne abdii simachuuf maaliif madaamii ta'e eeyyamatini yoo eeyyamattee hoo maaliif mana ijaazaa osoo hin godhin mana deemi Dhugaadha. Osoo isa eegu aduu nutti dhiite. Osoo isa eegu aduu nutti dhiite. Gaafa gaarii dhugatee turkii deeme. Kiyyaari isin jalaa gurguratee arabatti. Kama Ameerikaan deebi'ee deemu. bareedaayyee akka inni carraa lammataa deebi'ee isin dubbisu abdii qabna gaafii biraan mootu udda dubaay kiyaar erga kiyaar dubaay dhufe shamarri guutuun mana uffata biiftuu faashin show deemte suuraa jalatti kaatii osoo tisheerti illee uffata aadaallee bitanne deebitii jedhan ምንድን ነው የፎቶ ሱስ አለባችሁ እንደ እናንተ ማሊ ወኒ የከቲ ሐውልቲ ወይ በየተር እስኒ ፊደኒ ኪያሪ ማል ሱራ ጀለካታ ማል ከሰ Dubbiin sun kiyyaariin jijjiirame. Indeessu jedha gaditti. Innaa
Doktor akka jiru. Badeewwan taa'uun ilaallata. Waan itti maayidhaafaa. Maalati ijoolleen gariin immoo amma warri mudhii gadii waa'ee kana qoratu warri akka Profeesar Reedii fa'aa shamarran keenya kiyaar duraan ijoolleen nyaataa turte san amma kiyaar kana se'anii yaadannoo suuraa jala akka ajiibse hulet kiyaaroች አለ kiyaar ባላፎቶና kiyaar ሚመገብ አለ አትክልቱ ማለት ነው ያ ልሙጡ እንዴት ነው ወል ሀርካ አምታተ ማን ጀቹዳ አከታየም ባለ Maal jechuudha? አንቺ ራስሽ ማን ጀቹዳ ሁለት kiyaar አለ አሁን ቆይ አንዱ ሁለት kiyaar አንዱ kiyaar kiyaar ቢፍቱ ፋሽን ሾው የሚሰራ ልጅ ነው እዛ ሱራ አውጆለን አይተ ሱራ ብረት ሆኖ የቱሰኒ ቶኮሞቱ kiyaar የሚመገብ ነው ተጠቂ ሬዲ መጥቷል እዚህ ጋር አላሁ አክበር እና የትኛው kiyaar ነው Ani beekuun kiyaari ma bittu faashinii sanii. Kiyaari kan dambu gara nyaata qabu. አረንጓዴ kiyaar ተጠቅመሽ ታውቃለህ አንቺ kiyaar magariisa san fayyadamtee beektaa yoo fayyadamte ta'e maaliif fayyadamte yoo fayyadamne ta'e immoo maaliif fayyadamuu didde kiyaar nyaatuun jaalattu Inni baay'ee nyaata hin fayyadu. Hojii biraa qaba. asun ati kiyaar lubbuun jiru wajjillee suuraan kaane kiyaar nyaatamu wajji Asummo. nyaatamullee nyaanne maal jechuu Oolman isii kiyaar jira malee suuraa. yaa Suuraan argine moo? Suuraa kiyaar moo? Guyyarraa gadhiisni. hayyee kiyaariin eegan jaalanne akkami suuraa waliin kaate waan hin jaalanne tokko akkami suuraa waliin kaate Wayyo wayyo. Kiyaari bakka lama qoodaman jettee turte. Bakka lama qoodamu. kiyaar ka suuraa wajji kaaniin jaalatta ka nyaatan san jibbitaa jechuudha Jaaladhu eessa? Abdii cululleen bilbiliin yaada gara biraatiin tiktookiin kan akka ijoolleen tiktookiin kan okay bareeda iyyaasuu ta'e natti jaalannaa gurbaari duwaan aadam jedhan kana yeroo baay'ee shaarmuxaadhaa jedhanii shamarran keessan dhufeetti janajjanee beekamee shamarran baay'eetu keessattu shamarran jaarsa qabanii mataa reediin kun shaarmuxaadhaa bultii namaa diigaa dhalaa irriba dhooggaa jedhaniitiin ijoolleen dhiiraa himatu indeenno si keessan dhufee yennee fiqir minaamin siin jedhee beeka wal fuudhuu hin oolu naaf hin dhawar dhuguma qaba dhuga. Asuu. wal fuudhadhanii Kaayiroon fuudha. Abshir. Itti himee dhugaa jiru. dhiirri kaayiroo kun jaalalan beekuu kadhattuudhaa warra jedhu jira sobduudhaa warra jedhu jira akkamitti ati mee maal amantee dhuftaree reeduu feesbuuka kanarraa kunoo dhiirri kaayiroo jaalalan beekanii hin dalaganii jedhanii ridwaan kaayiroo jira akkamitti dhiira dalagaan qabne irraa jaalala si qabe Naaf ta'eessa dhufeen. Ta'ee jira bakka akkanumatti muudiin keenya kanatti walirra deemee badhaa bareedduuti amma jaalalli kee feentiin na naqqalsiisaa jira. Hayyuu akkasitti kana namatti himti. Ay asuu ko. bakka waan dhaamattu yoo jiraatte mee dhaamadhu fatiyaa waan qaba gaafadhu fatiyaa Ammoo Isin gaafii naman gaafatu nama gaafatee. gaafadhu ayyee gaafadhu ayyee maal na gaafattaana? ana gaafatu feeti qaba Niitii qabda. niitii Reefiitti nimna silaati sadii qaba afuraffaa kun lobatti. niitii sadii qaba afuraffaa fuudhuu barbaada garuu shari'aa nagaa furiiti Eeruu fuuta. Eeruu isaan. Haay maal sii godha? Zirzir kiisii qaddaal. yoo fatiyaalleen na fuudhi jedhaa jirti amma yoo lotori macarraa qabeef malee beera baay'eetu na fuudhi naan jedhaa jira anta fuudhuu barbaadu takka sadi fuudhee takka barbaada fatiyaan na fuudhi jedhu iftuun lakka obboleetti obboleettii ganda akiraati Ani maa sii jabaadhe. amani waaciu kuni dhugaa jiru iftu maa isiinuu intarvii dhiyoo kana godhee namni jaartii asliiti jaartii reediti siin jira hin deennoo jennaan ani guyyaa tokkoyyuu jara xabbasuuf yaadeen beekuu jette
namni wal bira galu kun walitti kaafatu beeyta akka Dubaay isanii miti biyya kanatti namni wal bira galu. Gaaffii si gaafadha. Mucattis salimii walitti jaallattan san gootan. Tami. Salimii mucaa eessa jiru san isaa walitti jaallattan takka. Maraabuun. Dubbii dhumaa sana sarii Gaaffii si gaafadha. Anaaf Salim lakki walitti jaalanneen beeynu dogoggora. Gilee baay'ee reedii wajjin takka walitti jaalannee wal jalaa wannoo jenna beeyta. Wal jalaa xabbaafna amma anaaf reediin qamalee walitti jaalannaa zaaraa walitti jaalannaa akka fakkeenyatitti yoo naa kaati jette beera guguddaa kanneen kenna kana walitti jaalannaa sillee yoo amma jaalalli na qabaa jira duraan hedduu sin beeku warra akkasii kana anaaf reediin walitti qabna. Jaarrillee yoo argite koomentii isaa jalatti jaarsa kiyya isaan jetti ana jala dhufte afaan tolfadhee jaarsa kiyya anaan jetti keessalleen isalleen jaarsa kiyya jetti analleen jaarsa kiyya jetti. So warra akkasii internaashinaala warra fiizaa internaashinaala qabu kana anaaf reediin gisee baay'ee walitti jaalanna. Dhiira biraatiin takka dhalaa takka walitti jaalannee hin beeknu dhiifama naa godhi yoo Saalim akkasii jaalalli tasaayira hin beeku wallaahi. Saganda teessaa san hin beeknu. Tola garuu Saalim hin beekne mucaa Austraaliyaa jiru san. Hin beekne. Gaaffii si qaba. Qoy mee qoy haa fixattu. Waan jabaa himaa jirti hayyee. Nama himate bakka. Isaa mucattii walitti jaallattan hin qabdani. Hin qabnu. Taaminni isiin. Ifa baasanii ka sodaata kan qabu. Fakkaadhiisi. Qamalee hoo maal gootee si jedhan? Qamaleen dura nagattee waadaa wayii seentee turtee amma wal dabbaranna fakkaate kaleessa jirtu jettee dhuftee feesbuuk irratti illee maxxansite anallee dhiifama naa godhii duraatii kun duriyyee natti fakkaattee si dhiise amma deebi'ee jira naan jettee garuu an dhiifamallee haga godhuuf rabbi beeka. Alhamdulillah turtii baatii sadii booda naa deebitee jirti qamuuti yesan baay'ee jaaladha dingiliin irraa fudhatte beeyta. Achi booda yoo minaallee taadhaa bakka ka dingil bu'aala lij maamxaata miti. Fixattee gaafii ga'e. Ati maa ganda keessa deemtee jireenya dhuunfaa nama gaafata. Waan biraa nama gaafachuu beektu. Jaartii qabdaa, jaalallee qabdaa kun ayyirii namarra qabuudha bannaa teena. Annan nin gaafadha gaafii. An gaafii si gaafadhu sirriin naa deebisi haa. Ati jechuudha reedii asliin jaalladhaa maal jetta kan akka Nasru Aanolee jira abbaa giddii jira maaliif achi daangaa dabarfattee dhufta? Daangaa maanuu dhiibda jedhi. Nasru Aanolee giddii qaba abbaan giddii silaa guddaa. Isaan taraa keessa galchuun kiyyaaf dhiifama kan akka kiyaartu jira. Ani kiyaariin illee barbaadu ta'a wakka. Hayyee garuu daangaan dabarfatiin reedii as hin gahin. Isiin na filatti ati narraa qabamtee kuloo jaarsa kee isiin jedheen maal taate? Daangaa shamarran kaayirootitti dhiibin ati amma mirga shamarran kaayiroo dhiibaa An jiru. shamarraniif dhaabbadheen jira ilaali qabsoo kiyyattiin fufa. Raamireemu. Gaafii jirra gaafadha. በቃ ፕሮግራማችን በዚህ የፌስቡክ አብቅቷል። ኡመራቲ ወርዶፍቶታ ፊያለተምቶታ ኬና fatiyaan kunoo turtii daqiiqaa 48 shantamaan waliin goote amma dadhabdee jirti. Yoo amma boodallee akka rabbi fayyisu akka rabbi hin boodne du'aayii godhaafi anillee bachaalku taqim haga humna kiyyaatiin haga nama doktora jaalalaa tokkotti yoo rakkoon gidee baay'ee biyya chaayinatti waan baranneef dawaa kennatu 4G da malee nuti hooma takka irraa hambifataan jirru waan amma marfee waraanaa jira kiniini kennaafi jira guyyurraa cheekaappii godhaa jira rakkoon jiru isiin doktora dhabdee osoo hin taane dawaa dhabdee osoo hin taane doktora isii waldhaanaa jiru kanatu nama biyya chaayinatti barate meeshaan chaayinaa kun hammam akka 4G ta'e hin beektu rakkoon jiru kana malee doktora gahaa argattee jirti. Akkasumatti itti qaqayyarree marfeeni waraanaa kiniina ni kenninaafi akka qabbanootu goona. So kanaafi namoonni biyyoota garaagaraa irraa dhukkubni fatiyaa kun isin yaaddessaa jiru.
namoonni Yaaddessina. Asii ani gaaffii qaba. asli kenna ati doktora nama saba kanaaf jedhee waggaa hidhame torba bichaanatti baate akkamitti intalli Oromoo si bira dhukkubsatti jettan bachaalkut haqim መድኃኒት እየሰጠው ነው ግን የሷ በሽታ ከኔ በላይ ሆኗል ስለዚህ የሞቱ አማ ቶርባን ከነ ከዛ ዳዋን አንከኑ ኩሪን ፈይስን አባ ጨብሳፋ ጅራን ዶክተር ናቢያን ኡፍራ ደበርሳ ከራ ከዘት ወሊን ዱበነ ጥሙሬራ ትራንስፈርም ጎዳ ጅራ ገራ ኢትዮጵያ ገልቴ አባ ጨብሳ ብረት ዮኪን ዶክተር ናቢያን ብረት hawwaqa namtu rifari bareessafi yoo inni illee hin mijjatu jedhe mootu Dubaayitti bareessaaf abbaa giddii bira seedaliyaan abbaa giddii jira seedaliyaan abbaa giddii barbaadu Ini maracha jiru. Inni nama maracha. Dawaa kan keessa dawaa kiyyoo wallee bareeda marfee kana lama hadi godhuun bareeda hin danda'amu. dawaa keessatti dawaa Kan na fayyisu kan akka nasri aanolee. nasri aanolee dhukkubsattuu takka fayyada Akka isaan jedhe isan jenne akka isaan illee obboleessa. akka isaa Akka isaa. Doktora akkasa barbaada. Kanaaf jennaan asiin akka isaa ta'a jechuudha. jiru Barbaadee doktor jedhetti. yaacheen baaraa qabaatu Doktor Asliin kun Specialist fayyisuu hin dandeenye. Inni fayyisa dhagaa dhagaa. Diddiigee walitti deebisa kun beekta. Marfee isaa si ta'eera. marfee 60 ayyame Marfee isaa kun si marfee 60 ayyame fi ganaa fudhataa jirti እና warri haga ammaan waliin turtaniitiin sagantaa kanatti bashannantan baay'ee galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa yoo namoonni gariin immoo ijoollee kaayiroo akkas taatee akkana taatee achiin baatee minaamin jettan wanni isin galchuun jiru fedhu yuutooppiyaa shaqqalatuu fedhu fooloo haa guddifatu chiloota yoo qabaatte cloroxii dhugii nu garsiisi warri karaa biyya biraatti albaatan jechuudha dhuguma isinitti ijoolleen biyya biraa teettanii ijoolleen kaayiroo ajandaa minaamin jette ajandaa yeraaseen ajandaa fixarinna cloroxii dhugii nu garsiisi alaabalaza yoo irraa muruu barbaadelle irraa murii nyaadhu nu garsiisi nu galchuu jechuudha nuti akka barbaannetti waan barbaanne waan nutti fakkaate fayyadamnee isin bashannansiisa ummata rukutama waggaa 150 booyaa ture kana dhuguma rabbiitti osoo ijoolleen kaayiroo jiraachuu baatte namni guyyaa tokko isin teeqachiisuu danda'u jiru kaayyoon kenna nama rakkataa sagalee ta'uudha dhukkubsataa sagalee ta'uudha cunqurfamaa sagalee ta'uudha waan sanirraa hafeen immoo saba rukutamaa waggaa 27 waggaa 150 booyaa ture kana kofalchiisuudha amma sa'a tokko guutuu kolfaa jirtan sigalee kolfuun immoo madda gammachuu keessaa isa tokko sigalee sunnaadha karaa amantiitti illee kolfuun kanaaf በጣም ነው የምንወዳችሁት በጣም ነው የምናከብራችሁት ባየ isin jaalanna isin kabajna isin yoo feetan jibba dhaamsa qabdi fatiyaan amal dhumatti dhaamsan qabu shamarran Oromoo jechuudha shamarran Oromoo cloroxii dhugaa dhugaa waan feetan dhuguu ni dandeessan garuu aan waan fedhe yoon ta'e illee fooloo guddifachuuf yoo ta'e illee dandeettii kiyyaan fidee dhufe malee isin hin tuqne isin hin geenye borillee nama biraa jaalladhee dhufuun hin danda'a mirga kiyya qullaallee dhufuun hin danda'a dhala arrabsiistee dura jechuudha ati dhala arrabsiistee naan jechuurra of kabaji ati dubarraan kan gooturra an ifa bahee kan godhu wayya bara mafati rakkoo maal beeyta kun ati amma akka gaafa mu'aazin na dhiisati waggaa lama dhiiran argine jette warri si arrabsu kun halkan tokko dhiira malee buluu hin danda'an ni beeka halkan tokko warra halkan tokko obsee buluu hin dandeenyetu si obsa waggaa lama qabdu kana arrabsa cumbuudha moo cumbuu miti diifno bannaati ati immoo garuu cakkaanyedha akkamitti waggaa lama guutu lanyaa taatati naati annaa taatilishi min ምን ችግር አለ አያልቅ አይሰፋ ምን አለ የሆኑ ግን ተማረ አትትን ኢሴበ ሙአዜ ብረትን ኢሴበ አዋባና ለዚህ መጨካከል ጥሩ አይደለም ስጭና ፈቲ ዳዊት እና ወላሂ ካን ኦከተኒ ደለግደኑራ ካን አን ኦንላይን ይረባሄ ጃለደ ጀዴ ወያ ማሊፍ ሴተን እስን ኦከተኒ ዋሁን ዳርጊተን አኒ ላላ እስን ረቢን ኢሌ ኦከተኒ ዋን ረቢን ኦከተን ሴተን ረቢን ገሩን ኦከን ነማ ኦከተን ነሚሞ ኒ ቱራ መሌ ኒ ደጋማ ኦዱን ካይሮ ኬሰቲ ደላን ኤኙቱ
dhiira bira deemnaan hinuma dhagahama kanaaf jennaan anjaarsa namaa jala deemuu hin beeku friendii namaa jala deemuu hin beeku nan tuqina nan arrabsina ganda keenya arrabsiistee dhala shamarran arrabsiistee okatanii fiqir hojjechuurra gabbaanii himachuu wayyaa kanaaf jennaan nan tuqina akka kiyyaa dandeettii fida tuwwana jedhama tuwwana kana sammuu keessa itti yaadaati fidaati dalagadha yoo hin dandeenye immoo keessaan na dubbisa isin hin barsiisaa jechuudha. Allaqee kanaafuu dhaamsi fatiyaa akkasii bakka yoo kufuun qabdu muceen tun baay'ee miskiina baay'ee gara laafettiidha waan nyaatan namaa kenniti waan dhugan namaa kenniti waan isin namaa kennitan san immoo namaan kennitu baay'ee baalageedha baxaam kan miyaataazino fatiyaa biratti hin beeloftu hin dheebottu waan san garuu buno amma waggaa lama gahe jetti afaan isiitti irra dhageettanii በጣም የሚያሳዝን ነው ወጋላ መጉቱ ከቲ መርቴ ኢረታ ረቢ ራና መጋባታ ጥሩ አይደለም ዮሽ ነው የት ያና ፍሬዲ ከታይጣቡ ፈነካና ዮኑ ቢደሞቱ ያው ዋን ጎኑ ቀምኑ ዋን ሲቲ ኦማ ጎሩ ፊንደንደኑ ባየ ይዝንጃላና ባየ ይዝን ከባኛ ኢሲዮ ፈተኑ ይባዮ ፈተኑ ያራዳ ባይ 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 ባይ